Jirra jirtu akkam jirtu daawwattoota waan keenya shoo kun ka daawwachuu jirtanii waan keenya shoodha asiitii yuutuurraa kaasanii darbuu keessummees keessan anaa wayyeessadha horaa bulaa galatoomaa ulfaadha waan keenya shoo harkarratti xiyyeeffatu obbo Dabbasaa Guyyoo laachiseedha obbo Dabbasaa Guyyoo akkuma beektanii bakka buuteen isaa dhabameedha Naayiroobii keessa ganna hedduu jiraachaa ka turan obbo Dabbasaa Guyyoo bakka buuteen isaa dhabameedha. Viidiyoo biraatis kanaan dura maxxanseedha. Viidiyoo biraa hin qopheessaa jedhee isanitti hime ture akkuma beektanii waan haaraa woo jiraate obbo Dabbasaa Guyyoo laachisee waan haaraa woo jiraate isanitti sheerii godhaa jedhee isanitti hime ture. Kun egaa kun viidiyoo lammeessitoo kiyya ta'uu isaati. Obbo Dabbasaa Guyyoo keenya laachisee kunoo waan keenya shoo viidiyoo lammeessoo isanii qopheessu jira isanii jedha. Viidiyoon kuni gabaabaadhaas kana akka beektan fedha kanaaf isana fedhedha. Viidiyoo kana guutuu daawwadhaa galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa. Akkuma beektanii obbo Dabbasaa Guyyoo Naayiroobii keessa jiraachaa turanii bakka buuteen isaa dhabamee ture. Ani immoo yaada kiyya viidiyoo duraa san keessatti maal jedhee obbo Dabbasaa Guyyoo akka ani ilaalutti akka ani herregutti obbo Dabbasaa Guyyoo harka mootummaa Tigree jiranii jedhee isanitti hime ture. Viidiyoo san eegi maxxanseen booda immoo kunoo waan haaraa tokko argee tureyyuu kunoo listii tokko argee listii kanirraa namoota Tigreen barbaaddu ka jedhamu mootummaan Tigree TPLF qopheessanidha. Listii qabu. Listii kan keessa listiin kuni namoota meeqa yoo jettanii jara keenya namoota tokkooti agaa 31 nama 31 Tigreeni Naayiroobii keessatti mootummaa Keeniyaatiin nuu kennaadhaa jettee itti kenniti listii qorattee mootummaan abbaa tsaayifaan namooti isaan barbaadan warroota kana qabaadhaa nuu kennaadhaa jettee mootummaa Tigree mootummaa Keeniyaa gaafatte. Namoota kana keessaa number 1 eenyu yoo ta'an hin beektu obbo Dabbasaa Guyyoo listiirraa number 1 duraan ka jiranii obbo Dabbasaa Guyyoodha. Obbo Dabbasaa Guyyoo filaanii ni jiru hin beekamne bakka buutee isaa namni beeku hin jiru. Faamilii isaan hin beekanii namooti filaan ni jiru. Hawaasi Naayiroobii ka jiru ka Oromoo namooti tokkolleen obbo Dabbasaa Guyyoo filaasa jiran hin beekanii isaan bakka buuteen isaanii kadhabame akkuma beektanii Seeptemberii 27 ayyaana irreechaa ulfeessanii saniin booda bakka buuteen isaanii dhabamanidha. Akkuma duraan jedhee obbo Dabbasaa Guyyoo akka hin herregutti harka mootummaa abbaa tsaayifaa Tigree jiranii jedhee ture. Akkuma jedhee saniin booda dhugaa sanii jira. Viidiyoo listiin kun kan maxxanfame ka gad ba'ee eegii an jedheen booda egaa kunoo viidiyoon kun lammeessoo ta'uu isaati. Akkuma jedhee listii mootummaa Tigree kanirra akkuma jedhee abbaa akka hin herregutti obbo Dabbasaa Guyyoo harka Tigree jiranii agama fuula isaan jiran namni beeku hin jirudha. Obbo Dabbasaa Guyyoo harka Tigree jiranii akkuma kanaan duras jedhe akka hin herregutti yaadi kiyyaadha kuni gaawwa maal tafere kunoo mootummaan Tigree tokkoon kanaan dura akkuma duraan nama tokkoon Naayiroobii keessaa tokkoon Oromoo fuudhaa turanii teessaa camadaafan jiranii namooti biraatis kan humbeellee namoota hedduu fuudhanii achi gara maayikilaawii geessanii fannisanii maal jedhanii ijjeesu. Obbo Dabbasaa Guyyoo eessaatti jiranii agama namni beeku hin jirudha. Akka hin herregutti obbo Dabbasaa Guyyoo walubboon jiraatanii maayikilaawii keessa mandhaasan jiru yookaan mana hidhaa Qaalitti yookaan Qiliinxoo yookaan Ziwaay yookaan achi Tigraay keessa lafa abbaa tsaayifaa achi jiranii jechuun manadha. Obbo Dabbasaa Guyyoo obbo Dabbasaa Guyyoo harka Tigree jiranii namoota 31 akkuma duraan jedhee listii kan jiranii namoota kana maqaa isaanii an dha'uun fedhu namoota isaan barbaadan kan obbo Dabbasaa Guyyoo malee maaliif hojjetanii
ani maqaa namoota kanaa tokko yoo dha'e firootii isaanii akka isaanii rifatanii akka isaan herreganii hin fedhuudha. Kanaaf nama yaaddoo keessa galchuun fedhuudha. Maqaa namoota 31 obbo Dabbasa Bujoo malee namaaf 130dha jechuudha. Namoota kan hundumaa maqaa dha'uun fedhuudha. Kan akka naa beektan fedha. Maaliif hojjettanii namoota 130 kana tokkoon maqaa dhooftee maaliif nutti himne hojjettanii kana akka beektanii fedha. Maaliif hojjettanii akkuma duraan jedhe akka firootii isaanii rifatanii akka yaaddoo keessa akka namni galan hin fedhu. Kanaaf dhiifamaanii maqaa namoota Tigreen barbaaddu kana isaaniitii dha'uu kanaaf hin feene saniin jedha. Akka inni jedhutti namoota kana Tigreen kafeetu maaliif fedhan hin beektu? Badhaasaa waan kennaniif si fakkaata. Namoota obbo Dabbasa Bujoo namoota 130 kan abbaa Tsaayifaan kafedhaniif jokeeti maal si fakkaata? Man kennaniif moo lafa kennuufi fedhamoo badhaasa kennuufi si fakkaata? Ijjeesuuf waan biraan jiruudha. Ijjeesuuf namoota 131 kana obbo Dabbasa Bujoo yaayyuu argatanii isaan bira jiranii namoota 130 tafee fi keessaa oreediyoo qabanii fudhatanii hin barbaadanii jechuun waan barbaadaniif akkuma nuti beeknu ijjeesuuf jechuudha. Abbaa Tsaayifaa ijjeesuuf nama 131 mootummaa Naayiroobii Keeniyaa gaafatanii jechuudha. Kanaaf maal taatee kunoo isaan maal ta'a obbo Dabbasa Bujoo fudhataniidha. Tigree irratti tarkaanfii fudhannee jiran. Waan jabdumaan hojjan namooti tokko maal jedhu OPDO keessa sabboonaa jiranii maarree jedhu viidiyoo tokko laatanii miidiyaa keessa argitanii namooti viidiyoo keessa miidiyaarra darbinee namoota tokko nagara maal jedhu OPDO keessa sabboonaa jiru maarree nuun jedhu sabboonaa akkamiiti ka jiru sabboonaa akkamii sabboonaa tarkaanfii fudhachuu danda'amoo sabboonaa ergaa Tigreetii ka deemu. OPDO jechuun nama ergaa Tigreetii deemu. Tigreetti leenjifatee Oromoo keessa facaase. Namoota fedhanii listii maqaa qoranii kennanii deemanii qabanii fidaniif. OPDO jechuun hagan beekutti. OPDO jechuun nama ergaa Tigreetii deemu. Afaan Oromoo beeku ergamtu Tigreeti. Shibalako komodiin barreesse anumaaf situ wafee jarri nurraa deesse. Odeen shimala gadeen nama ganti. Shimalakoo xiiqiin dandeessu ati laafinii jira kan si biraanneessu. Shimalakoo kolmaan barreesse. Shimalakee kolmaan barreesse. Ati didii waamii wal kaasi. Gadi galtuu roorroo dandeessi. Yaa barruu kafanaa hin taane haana mana jarri wal filee kaataa eenyutti mannaa. Rakkoo barasii hin taane qaamasi dubbiin gamaa kaatee dhufte nuttisi. Saneessanumaa uummanni kunoon guguma dubbiin kalee dhoote dhufte dhuguma. Ribun kuyyuu saasirnuma saaduu faarsa hojjete gadoon biqiltee akka coqorsa. Kaleessa galgalaa waliin kakatanii joomaltu galee wal qamatanii dubbiin galan qabdu barri 50 socho'in bakka manni sanumaa jaalan macha koolaan macha goobee wayyalaata garri misoomee jaalan macha koolaan macha bulee nama jiruumee kaagaree jaalan macha koolaan macha bulee wayyalaata garri misoomee jaalan macha koolaan macha bulee nama jiruumee kaagaree jaalan macha koolaan macha goobee wayyalaata garri misoomee.
qophiiwwan keenya karraa viidiyoo lammeessoo obbo Dabbasaa Guyyoo laachisee TPLF laachisee kana fakkaataa asii jalatti maxxanfameedha. Linkiin guutuu information guutuu yoo laal feetanii maxxanfameedha. Yeroo keessan fudhatanii qophiiwwan keenya waan daawwattaniif immoo ulfaadhaa saniin jedhaa horaa bulaa galatoomaa. Yeroo biraa waan haarawaa jiraate obbo Dabbasaa Guyyoo haarawaa jiraate viidiyoo sadeessitoo qopheessuu deemaa jechuudha. Kana akka beektan fedha galatoomaa horaa bulaa ulfaadhaa.